warroota immoo yaada isaanii ibsataniif gammachuu isaanii naa ibsatanii obboleewwan kiyya dhufanii to'i viidiyoo immoo gara isaaniitti tasnii dabarsa. Obboleewwan koo baay'ee naaf gammadanii jiru. Baay'ee tokko naaf gammadanii jiru. Gammachuu isaanii immoo yaadaan viidiyoodhaan naaf ibsanii jiru. Gara viidiyoo isaaniitti isin dabarsanii. Maaloo yaa Yesuus koo daraki nangatini. Yaadebitee dhuftutti simbee kunaan hin jedhini. Ashima akkam jirtu hordoftoonni caaltuu yookaan HK baga gammaddee congratulations siin jedha ingiliffa kana gidduutti arraba rakkatee fide. So baga gammaddee bareedduu kiyyaa hedduu takkasii gammadee gammachuu kiyyaa waan ta'eef jecha akkasumas hordoftoota isii bira dhaabbattanii wal jajjabeessitan keessattuu ijoolleen teennaa wallaa hedduu takkasiin galatoomfadha. Hirmaannaan keessan hedduu takka namatti tola. Naa jiraadha, naa jajjabaadha, nu wal malee homaa qabnu siin jedha. Irra deebuudhaan baga gammaddee siin jedha bareedduu kiyya. Kuni kaadha malee inni miti waan ta'eef jecha akkasumas inshaallah innillee walumaan agarra siin jedha. Jabaadhu waan silaa yaani nu barsiisu akkasitti nu qabadhu kootu siin jedha si jaaladha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan kiyyaa qaaliiwwani bakkuma jirtanitti nageenyi fi rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu. Ashamaa harka fuune warroonni amantaa biraas hordoftoonni HK marti keessanuu baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Isheenis baga gammaddee isinis baga gammaddan galma ga'umsi ishee kan hadhaa. Sababa keessanii odoo isheen isinin jajjabeessineeti galma ga'umsi kun hin argamu. Isinis baga gammaddanii obboleettii koo qaalii chaayinaal HK baga gammaddee siin jedha. Gammachuun kee kan walirraa hin cinne rabbi siif haa taasisu. Galmaati barbaadduun rabbiin siif haa ga'u siin jecha. Hordoftoonni isii hundi keessanuu baga gammaddanii baga gammanne isiniin jedha obboleewwan kiyyaa qaaliiwwan bakkuma jirtanitti. Rabbiin nagaa keessa isin haa tursiifatu isiniin jecha gammadeen jira baga gammaddee alf mabruuk siin jedha obboleettii koo qaalii nagaa keessa naa jiraadha. Caaltiyyee koo baga gammaddee koodeetoo baga dasseedhee nus gammanneerraa gammachuun kee gammachuu keenya baga siradda'ee rabbii koongiraasiin jedhee jira obboleettii tiyyaa siin jaaladhaa siin kabajaa. Ani waa'inni itti guddattee ofirraa illee hafuu odoon ta'in ofiifis taatee tan namaafis hiyyeessaafis dabartee taatu siifaa godhu madaala lamiin baga siradda'ee madaala lamiin tan itti argattee itti dakkamtee sirriitti kana caalatti argattee nama si Ashama Oromoo kiyyaa akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nagaa keessaa jiraadhaa isiniin jedha Oromoo kiyyaa hunduma dursaa kan dursu nagaadha waan ta'eef rabbi guddaa nagaa isinin dhoowwatine. Egaa arra mana HK'tti argamnee jirra. Mana HK'tti kan argamneef immoo gammachuu keenya ibsachuu fi HK mooneti taatee jirti. Obboleettiin teenya qaaliin baay'ee tokko nutti tolee jira dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko gammadee. Egaa obboleettii tiyyaa baga guyyaa kana geessisin jedha baga gammaddeessin jedha. Akkasumas immoo jabaadhu siin jedha akkaati iddoo guddaa geessee si arginu abdii fi amantii guutuun qaba. Jabaadhu siin jedha obboleettii kiyyaa. Akkasumas immoo hordoftoonni HK warri na daawwachaa jirtan wayimmoo argaas jirtan laayikii koomentii hin dagatinaadha. Akkasumas sheerii godhaa fidhaa obboleettii keenya yeroo hundumaa bukee dhaabbannu siniin jedha. Walaa guddisnu Oromoo kiyyaa jabaadhadha walaa jabeessinuun siniin jedha. Gandi dhufee nuun jabeessu numatu wal jabeessuu qaba isiniin jedha. Na isuma kana isiniin jechuu jaaladha bakkuma jirtanitti nagaa keessa naa jiraadha isiniin jedha hedduun isin jaaladha. Nagaan fi haraari waaqayyo isiniif haa baay'atu obboloota koo hunduma keessanii akkam jirtu. Ani nagaa kooti obboleettiin keessa nagaa guutuu irraa afaan qaba. Egaa ka har'a galatoomaa isiniin jechuu dhufee jira waaqayyo gaditti
duraan dursee waanni nagargaaree guyyaa gammachuu kootiin nagaye maqaa isaa ulfaatu jecha. Warroonni immoo jechuudha dhugaa bu'aa baay'ee keessan wajjin turtanii na jajjabeessitanii viidiyoo koommoo naaf daawwachuudhaan asiin na keessan hundumti keessan galata guddaa na biraa qabdu siniin jedha. Obboleettii koommoo eteeteeyyuutu baay'een si galateeffadha obboleettii koo akkam banadhu kan na godhe si yaadan kan na deeggare si wanta wallaal irratti kan natti himaa ture kan na jajjabeessaa ture si eteetee koo baay'een si jaaladha baay'een si kabaja obboleettii koo hiriyaa koo isin jedha. Maaliif obboleettii kiyya kana kan akkam banadhu kan naaf godhe wanta wallaal irratti kan natti himaa ture yoo nan dadhabeeyyuu dhiisi kan naan lole itti na deebisaa ture ishiidha. Firiin kun kan koo bichaa osoo hin taane dadhabbiin kun kan koollee bichaa osoo hin taane kan ishiitiin isiniin jedha obboleetta koo. Obboleettii teenya tana baay'een jaaladhaanii baay'een kabajaanii ittaansee immoo obboleewwan koo baay'eetu jiru warroonni viidiyoo kiyya naa jajjabeessuudhaan na wajjin hirmaachaa turan dhugaan siniin jedha Oromoo koo galata guddaa na biraa qabdu ebiluu hin jedhe natti baay'ata. Walitti qabee isin galateeffachuun barbaada. Gammachuun kun gammachuu kiyya bichaa miti gammachuu keessanii dadhabbiin kun dadhabbii kiyya bichaa osoo hin taane dadhabbii keessanii maaliifi wanta an hojjedhe kana osoo isin ilaaluu baattanii osoo isin wajjin dadhabuu baattanii ani silaa har'aa bootaa kana hin ga'uu ture. Kanaaf firiin kun kiyya osoo hin taane kan keessanii dadhabbiin kun kiyya osoo hin taane kan keessanii obboloota koo baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Dhugaan siniin jedha anis obboleettiin kiyyeessan immoo waan gaarii ittiin hojjedheetoo akkan isin gammachiisu abdii guddaan qaba waan immoo haana gargaaru. Warroonni immoo gammachuu keessan dhuftanii naaf ibsitan hundumti keessanuu galatooma isiniin jedha. Oromoo koo immoo ammas immoo na biraa hin hafinaa isiniin jedha gargaarsi keessan baay'ee na barbaachisa. Ammas immoo akkuma dura asiin nageessan ammas immoo viidiyoo koo na daawwadhaa wantoota gadhiise irratti yaada naaf kennaa yoo nan immoo ani yaada gaarii hin finne yaadni kun gaarii miti jedhaatii na gorfadhaatii na deebisaa. Dhugaan siniin jedha hirmaannaan keessan wal jajjabeessuun keessan harka wal qabuun keessan baay'ee tokko namatti tola siniin jedha. Anas harka na qabdanii harkana qabdanii guyyaa har'aa kana yookaan immoo akkan gammadu kan na gootan isinii gargaarsi keessan osoo na bira jiraachuu baate yaadni keessan osoo na bira jiraachuu baate silaa ani firii kana hin argadhu. Dhugaan siniin jedha baay'een gammadee jira dadhabbiin koo hin hafne waaqayyo gatii dadhabbii koo immoo naaf deebisee jira. Waaqa gaditti immoo isin waan nan bira dhaabbattaniif isin jedha obboloota koo hundumti keessan immoo warroonni immoo viidiyoodhaan gammachuu keessan dhuftanii naaf ibsitan baay'ee sin galateeffadha baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja hunduma keessan Oromoo koo baay'een sin jaaladha. Ammas immoo viidiyoo koo sabiskiraayibii laayikii sheerii godhuudhaan na wajjin taasisin jedha. Akkasumas immoo yoo akka isin hin saalfachiifne yookaan akka isin hin qaanesine immoo abdiin qaba. Kanaan immoo ergaan isinii dabarsa wanta isin jaalattan irratti isiniif hojjedha. Dhugaan siniin jedha waan isin gammachiisu akka isinii fidee dhufu immoo abdiin qaba. Inna gola ormaa keessa teenyeetoo sodaachaa bibirrachaatoo hirriba dhabne ammana yoo firii arganne biyya keenyatti immoo galli waan gaarii waan nama gammachiisu akka ittiin hojjennu immoo abdii qabna. Inna akkan sin gammachiisu obboleettiin keessan kun abdiin qaba siniin jedha. Ammas immoo gargaarsi keessan na biraa hin hafini baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa. Dhugaan siniin jedha ani dadhabbii kiyya bichaa osoo hin taane dadhabbii kan keessan osoo sin ilaaluu baattanii osoo sin yaadan na bira dhaabachuu baattanii wanta wallaala irratti osoo natti himuu baattanii ani silaa obboleettiin keessan guyyaa gammachuu kana hin ga'uu ture. Dhugaa baga waliin gammanne siniin jedha baay'een gammadee jira. Dhugaa siniin jedha baga waliin hundumti keessan gammanne obbolootaan kooyi baga gammaddan siniin jechuun jaaladha. Inna ammas immoo na biraa hin dhabaminaa yaada keessanii viidiyoo koo daawwachuudhaan ergaa koo asumaan isiniif dabarsa siniin jedha. Baay'een gammadee jira obbolootaan koo eebbifamaa galatoomaa siniin jedha.